Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota chaanala Firii Baalee Orootu waan isin jedhu subscribe godhaa, share, like, comment godhaa. Chaanalli kun haaraya akkasumas maqaan isaatis duraaniin kan beekamu Firii Baalee Orootu beekama. Amma immoo maqaan isaa gara ifaatuutti jira. Chaanalli kun saniifuu chaanalli kun haaraa waan ta'eef subscribe godhaa isin jenna, comment jalatti illee nu barreessaa, share akkasumas share godhaa, like godhaa, jajjabeessaa nu bobbaharsaa. Chaanalli kun chaanala haaraa nu guddisaa isin jenna, akka inni guddatu nu godhaa, subscribe godhaa, nu jajjabeessaa isin jenna. Chaanalli kun wantoota adda addaa piraankiiwwan koomediyaa wantoota adda addaa waan nama kolfisiisanii fi waan nama bashannansiisan akkasumas diraamaalee wanta adda addaa qabatee isiniif dhiyaatuuf deemaa. Nu guddisaa reef subscribe godhaa, akka inni guddatu nu godhaa isin jenna. Wantoota sirraa'uu qaban immoo comment jalatti nu barreessaa, nu jajjabeessaa isin jenna. Akkasumas share gochuudhaan akka like jedhamu sanis tokkodhaan bakka subscribe jettu diimtu san immoo akka teeskaan nagaa yookaan immoo teeskaan madan deebitanii itti bu'aa isin jenna. Bakka diimtu san gumuu gurraachessaa gara isaan immoo bakka bilbilaa san immoo itti godhaa. Alas jenna reesana booda akkasitti nu hordofuu ni dandeessanii wantoota nu hojjennee gadheefnu yeroo gabaabduu keessatti isin biraan gayaa. Kanaafuu bohaarsaa isin jenna. Nagatti.